Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Godin Baalee Bahaatti onge cimee namoonni beelaaf saaxilaman. Namni waan tokkollee waan nyaatu qabu naannoo keessa mootiidha. Lafallee hin qonnaa hin facaafna. Wanni facaasanitti biqillee haalli biqillee jechuudha. Jaamaan barbaadaa jira jechuudha. Ammaarratti wanni tokko hin jiru. Booranaatti onge dabalatee awwaanisi uummata weerar. Horiin agammadu gara 50 yoo ta'e yaa qubatelle ammallee awwaannisillee keessa awwaannisa sanyamtuu keelloo afula qubatutti ilmeellee dhalee. Ergamtoonni addaa gamtaa Afrikaa fi kan Ameerikaa furmaata barbaaduuf Itoophiyaa deebi'an kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaa mariin akka furamu yaalii gochaa akka jiran ergamtoonni addaa gamtaa Afrikaa fi Ameerikaa kalee Finfinnee deebi'an. Ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman ministeera muummee Itaanaa Dammaqa Makoneen waliin Finfinneetti yoo mari'atan ka gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo gara Maqalee imale beekaa toomaa dabalataan isinitti hima. Ministeerri muummee Itaanaa Dammaqa Makoneenii fi ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman dhimmoonni irratti mari'atan ifatti beekamuu baatus haala waliigaltee dhukaasa dhaabuurra itti gahamu dabalate karaa waraanicha guutummaatti dhaabsisuun danda'amu irratti waliin dubbachuu isaanii mootummaan himeera. Tajaajilli oduu Itoophiyaa waraana kana akkamiin dhaabsisuun akka danda'amu irratti Feltman ejjennoo biyya isaanii obbo Dammaqaaf ibsaniiru jechuun gabaase. Obbo Dammaqaan gama isaaniin humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa akka bahanii fi hawaasni addunyaa dhiibbaa gochuu akka qabu ibsuun ejjennoo Itoophiyaa Feltmaniif ibsus gabaaseera. Guyyoota sadiif Itoophiyaa akka turan Jeffrey Feltman hangawoota olaanoo Itoophiyaa akkasumas jila gamtaa Afrikaa fi bakka bu'oota hawaasa idil addunyaa biroo waliin akka mari'atan ibsameera. Ibsi waajjirri haajaalaa Ameerikaa baase akka jedhutti Feltman Itoophiyaatti nagaan akka bu'uu fi gargaarsi namoomaa lubbuu baraaru akka qaqqabu gochuuf ni mari'atu. Gama kaaniin kaleessa Finfinneetti ka deebi'an ergamaan gamtaa Afrikaa pirezidantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo gara Maqalee imaluun yeroo sadaffaaf hoogganaa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'achuu dubbimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa himeera. Waraana Itoophiyaaf furmaata karaa nagaa barbaaduu fi tarkaanfii fuula duraa irratti mari'ataniiru jechuun obbo Geetaachoo fuula Tiwiitarii isaarratti barreesse. Nagaa barbaaduuf itti fufanii mari'achuuf walii galaniirus jedhe. Obasanjoon amma dura ministeera muummee Abiyyi Ahmad dabalatee pirezidantoota naannolee akka Oromiyaa fi Amaaraa akkasumas hoogganaa TPLF waliin kan mari'atan yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa yaada furmaataa hangaan kun dhiyeessan eegaa akka jiru himeera. Afrikaa daawwachaa akka jiranii fi dhimma waraana Itoophiyaa irratti pirezidantii Keenyaa Uhuruu waliin kan mari'atan ministeerri haajaalaa Ameerikaa Anthony Blinken biyyi isaanii waraanichi karaa nagaa akka xumuramu dhiibbaa gochaa akka jirtuu fi adda durummaan hojii ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo itti jiran akka deeggartu beeksisaniiru. Naannoo Amaaraa godinaalee 4 finciltoota Tigraay to'atamanii fi to'atamanii gadhiifaman keessatti qabeenyi birrii biliyoon 280 tilmaamamuu barbadaa'uu beeksisan. Biiroon Pilaanii fi Misooma Naannichaa qorannoo biiroolee mootummaa biiroo waliin ta'uun taasiseen kun adda baafame. Qorannoon kun dhiyeennaa to'annoo finciltoota jala kan galan godinaalee Kibwalloo fi Kaabshaawaa hin dabalatu. Hoogganaan biiroo Pilaanii fi Misooma Naannoo Amaaraa obbo Animut Belaxaa badiin guddaan kan erga'ee damee qonna ta'uu hima. Manneen barnootaa, hospitaalonni, kiliinikoonnii fi buufataaleen fayyaa misoomawwan bu'uuraa mootummaa guutummaatti barbadaa'an maallaqatti yoo tilmaamamu gara birrii biliyoona 279.5 ta'a. Miidhaa guddaan kan irra ga'e damee qonnaati. Jiddugaleessawwan qonnaa 3 kan maashinoota gurguddoof konkolaataawwan hedduu qaban barbadaa'aniiru. Midhaan ooyiruurraa barbadaa'ee jira. Beeyladotarra badiin gaheera. Akkasumas misoomawwan jallisii barbadaa'aniiru. Itti aansuun damee fayyaati. Dhaabbileen fayyaa meeshaalee isaanii waliin guutummaatti barbadaa'aniiru. Manneen barnootaas akkasuma. Kanatti aansuun intarpiraayizoota carraa hojii uumuuf dhaabbatanidha kan mancaafaman. Isaan kunneen guutummaatti saamaman. Achi keessa ka jiran barattoonni, barsiiftonni kanneen carraan hojii uumameef hundi hojii dhabdoota ta'an. Miidhaan gahe bal'aadha. Damee dameen waan qoranneef qabeenya hedduudha kan manca'e. Daandii fi riqichoonnis barbadaa'aniiru. Waan fudhachuu danda'an gurratanii ka hin dandeenye ammoo barbadeessanii deeman. Naannolee to'ataniitti namoota nagaa ijjeessuu fi qabeen barbadeessuun kan himatan finciltoonni Tigraay gochaan raawwachuu waakkatan.
Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii abbaan taayitaa Civil Aviation Itoophiyaa daangaan balaalli qilleensa Itoophiyaa naga qabeessa